walaloo afuura tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Nageenya araarri jaalalli waaqayyoo haala fi bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Maatii Ortoo YouTube kallattumaan gara walaloo kootti isin dabarsaa. Walalicharraa barumsa argattan yoo isinitti tole like, share akkasumas immoo subscribe gochuu hin dagatina. Kallattumaan gara walaloo kootti. Mata dureen walaloo maaloo sillaasee koo guyyaa dhufa kee naan gahi jedha. Waan godhan hin beekan hafuuran machooftee dhiira fi dhiirri yeroo walitti ejjitu kunoo dubartii fi dubartiin kunoo wal ejjuuf qophooftee seera waaqayyoo safuu uummata diiguuf isaanuu hafuura seexanaan guutame dachaanii seexana waaqessuu baay'een dacha'anii guyyaa dhufaa maal jedhee eegaluu waa'ee kee guyyaa dhufaa maal jedhee eegaluu waa'ee kee. Ati akkasii hafuura balleessaa hojiin kee faallaa hojii waaqayyoo yaadri kee badiisa malee hin qabdus jireenyi kee. Hafuura kanaa warri fudhattanii hundi amma gammadduu siin haftu gaddi sitti fakkaata miti jireenya hin dhumne. Maaloo dhiisa daraa lubbuu kee akka hin duune maaloo dhiisa daraa lubbuun kee akka hin duune. Konkolaataaf mana gaarii birris guddaa jaalala birriif jettee booda kana adda si'oolii keessatti gubattee achumaan baddaa jireenya birriif jettee seexanatti ragaddaa. Jaajatamii jaa mallattoo kee kana addunyaarra facaaste lubbuu namoota kiyyoo keessa kan buuste dhiiga qulqulluu qabee du'atti kan kuuste hedduu namoota birriif si'oolii keessatti kufifte. Ati maalumaadha kan nama dhiphistu jaalala fakkaattee nama wal lolchiistu badii lafarraa baqaa maaliif nu rakkistu gaarii fakkaattee lakkaa boollatti nu harkifta. Irra keessa keetiin mi'aa kan qabdu gaarummoo hin sobiin atuu dadhabduudha. Gaaf tokkon si argee akka boolla sin buufne gaafa jawween margee sin balleessuuf gulufne. Gaafa jawween margee sin balleessuuf gulufne ni sooromtaa amanii hafuura jaajatamii jaati dafi jedhanii nu sossobu kan ergamaan isaa fi hibbodha kunnuuf tasayyuu naan galu amantaa kootitti waa tokko madaalu. Maaluma dalagdaa lubbuu namaarratti ati ijoollee waaqayyoo karaarraa kaachisuun garbicha kee gootee birriin sossobdeeti lubbuu namoota kee gootee balleessuun. Lubbuu namoota kan kee goote balleessuni. Lakkii anoo hin fedhu ana hin barbaadni ani takkaa ta'eera garbicha waaqayyooti. Si ifadheera maqaa qulqulluu Amaanu'eelini. Inni nuuf ta'eera eegaaf gargaaran koo Mikaa'elee. Amantaa hubadhu atis tawaahidoo qalbeeffadhu karaan kufaatii kee duraa jaajatamii jaa ta'uu kee hin beektu. Jaajatamii jaa bitaa kan qullaa foonii dhoksu fakkeessudha. Har'umaa fi boru hin du'a kun dhugaa hin jiru hin beektu. Har'umaa fi boru hin du'a kun dhugaa jiru hin beektu. Gaadhummaa keen baree kanaafan si qeeqa addatti seexanatu si qaree waa'ee kee beeka sammuu kootti ni taata waan meeqa bineensa haga beelladaatti qarshiin bittee beekta ati lubbuu ijoollee waaqaatti abdii isaanii fakkaata gaafa itti uffistu kofoof kitta. Xiqqoo turree gaafa ilaallu adaamaa miti qixxee nyaatta. Summii keen nafalta mulucan si godha abiddatti kaatta hamma yoomitti na haalta naafis taraa koodha gatii kee fudhatta. Hamma yoomitti na haalta naafis taraa koodha gatii keenya fudhatta. Galanni waaqayyo gooftaaf haa ta'u. Walaloo kanarraa barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Akkuma beekamu egaa haalli yeroo xiqqoo baay'ee kan ulfaatudha. Saala wal fakkaataan gara cidhaatitti akka deemanii fi wantoonni akkana kun gara biyya keenyatti dhufaa jira. Waaqayyo gooftaan kana jalaa nu haa oolchuu. Kadhannaan jabaadhaa dammaqaa diina injifachuudhaaf rafuu otoo hin ta'in dammaquun nurra jiraata jechuudha. Hafuurri 66 hojii asirratti hojjetaa jira.